Alaamuddin gibira irraan fuudhan. Effartiin gibira irraan fuudhan. Hoteela gurguddaa gibira irraan fuudhan. Hiyyeessa harka isaanii jiru halkanii ganama kaadireen isaanii dhiituu dandeettu qofa irratti jaba baasan jechuudha. Kanaaf galii keessa yoo guddifachuu barbaaddan bakki itti galii guddifattan hiyyeessa ajjeesuun hiyyeessa daaraa gochuudhaan hiyyeessa kasaasuun osoo hin taane dureessa isin tuffatee nama biraatiif gibira kennu harkatti galfachuudhaani akkasumas ammoo kakka meetrookii fi kaampaaniilee gurguddaa warqii biyya san keessaa saamaa jiran. Awwadaay waan isaan jedhaa fudhannu bulesigaa irraa garuu gibira kan guurratu eenyu? Mootummaa federaalaati. Bu'uura seeraa tokko hin qabu. Bu'uura federaalizimii tokko hin qabu. Ittuma dhaadatanii ijuma itti babaasaniit awwadaa irraa fudhatanii deemaniin laale. Dirree dhawaa muratanii Finfinnee muratanii tama hafte irraa barka jechaa jiru. Tanuma hafte irraa maqaa federaala jedhuun irraa fuudhanii kan deemaa jiran. Federalizimiin waa lama of keessaa qaba. Political decentralization and fiscal decentralization jiraachuu danda'uu qaba. Aangoo politikaa fakkaattu wayii caasaa itti kennaniit lafee itti kennaniit caasaan Oromiyaa keessa jirtu kun lafeedha. Foon isaa garuu federaala dhaqaa jechuudha. Bara irratti morgaatti xiqqoo haftu takka laal parsantiin 20 isaan fudhatan tuni morgaa lafee irratti haftu. Cooma isaa waan gaggaarii mootummaa federaalaa fudhata jechuudha. Galii keessan guddachuu yoo barbaadan cooma Oromiyaa keessaa bahu harkatti fayyifadhaa malee morgaa sana qunciftanii lafee kan ta'e yeroo baay'ee biyya sana beektaa waan hin fakkaanne wayii amma addisuma kana yoo fudhatte yookiin immoo abiyyi kana yoo fudhatte obboleessaa daldalaa ta'uu danda'a. Inni hojjetaa mootummaatiimi. Daldalaan sun miidhamee jechuun faamiliin sun miidhamee jechuudha. San biraa dabarru. Reefu akkuma jennetti yeroo gibirri daldalaa irratti fe'amu gibirri suni walakkaa ol gara warra konsuumar jennuun warra waa bitatee tajaajila fayyadamutti dabra. Hojjetaa mootummaatitti darba. Qonnaan bulatti darba. Uummata kaanitti darba jechuudha. Warra seektara adda addaa keessa jirutti dabraa jechuudha. Kanaaf mormiin godhamu wanni uummanni hundi irratti hirmaatee deemamaa jiruu fi daldalaa miidhuuni nama hunda miidhuu waan taateef tokko kana. Lammaffaa dhimmi kuni waa'ee daldaltootaa qofaa miti. Dhimmi kuni dhimma diinagdee Oromiyaa irratti Oromiyaan abbaa ta'uuti. Akee qabsoo bilisummaa Oromoo utubaalee qabsoo bilisummaa Oromoo sadan keessaa tokko eenyummaadha, tokko diinagdeedha, tokko siyaasaadhaan ifiin of bulchuudha. Lameenuu eenyummaan Oromootis haa taatu ifiin of bulchuun Oromootis yoo diinagdeen keessa hin jiraanne homaa bu'aa hin qabu. Ati Oromoo jettee sirbaa kiisha kee waa jiraachuu baannan bu'aa hin qabu jechuudha. Anaamika kana jechaa jiru ammas isaanuma. Ji'a 7-8 kana kan isaan sirbaa turan maali? Diinagdee malee bilisummaan bu'aa hin qabu. Diinagdee malee tokkummaan hin cimu. Diinagdee malee jaanii kan gurra nu duuchaa ture isaanii miti. Isaantu kan nu duuchaa ture. True, I agree with them. Garuu diinagdeen suni diinagdeen Oromiyaa qabeenyi diinagdee Oromiyaa harki 8 saamamee mootummaa federaalaa bira dhaqee biyya ofii biyya Tigraay ittiin tolchanii kaabee biyya alaa kanatti ittiin bashannanaa galiin Oromiyaa walanqatee yoo jedhamu hiyyeessa Oromoodhaa saamuudhaaf deeman. Kaleessa ooditireen olaanaa Oromiyaa maallaqa 2.7 billion bir maallaqa biliyoona 2.7 hanqatee darrasanyiin qabu risiitiin isaa hin jiru nageen isaa hin jiru bakka bu'een beeynu jedhan. Bakki inni bu'ee beekamaadha. Bara deengaddaa yeroo agaaziin uummata keessa deemtee uummataa kooftu bulchiinsota aanaa ija itti babaasaa kaashii boorsadhaan irraa guurrachaa turte. Kanaaf amma ragaa har'a faanaan gabaasa baasee jira. Gabaasa kan keessa maal jedha? Dhaabbanni waraanaa Meeteek jedhamu. Waraanni biyyattii waraanni wayyaanee achii qabu kuni biiroo daandilee baadiyyaa Oromiyaatiif konkolaataa adda addaa binna jedhanii maallaqa I think 1.5 billion tokko tuqaa 5 ta'u fudhatanii jiran. Garuu konkolaataan cabtuun takka argamne jechuudha. Agartee bifa kanaan ni saaman. Gibira Oromiyaa keessaa ni fuudhan. Galima xiqqishuu Oromiyaan qabdu kanarraa immoo bifa adda addaatiin walii dhahanii saaman. Kanaaf diddaan gibiraa kuni diddaan daldaltoonni godhaa jiran kun wanni uummanni Oromoo deeggaraa jiruu fi dhimmi kun dhimma daldalaa qofa osoo hin ta'in dhimma Oromiyaa irratti uummanni Oromoo abbaa ta'uudhaati. Wanni isaan sirbaa turan maali? Ji'a 6 dabra kana keessatti ji'a 8 dura kana keessatti qabeenya Oromiyaati irratti nama feete. Qabeenya Oromiyaa irratti abbaa ta'ee albuuda Oromiyaa irratti rooyaalitii kafalchiisuu baannan daldala sochii Oromiyaa keessa jiru irratti gibira guuruu baannan maallaqa san immoo fuudhee uummataaf invest godhee barnoota jajjabeessuu baannan fayyaa jajjabeessuu baannan Oromiyaa ol guddisuu hin danda'u. Ragaa tokkoon kanarratti sii dabala. Erga state of emergency yookiin immoo labsii yeroo muddamaa godhan booda wanni isaan haasa'aa jiran tokko ture. Dargaggoota miliyoona tokkoof
hiree hojii uumna kanaaf immoo biliyoona 6.6 argannee jirra jedhan. Biliyoona tokko tuqaa 3 moo akkana qofa argatan. Saniin hojii agata 50 illee taatu waa uumna jedhanii deeman. Hin uumuu hin dandeenye. Nama biliyoona tokkoof hojii uumuudhaaf mallaqa si barbaachisa. Mallaqa san immoo samii hin baaftu jechuudha. Qabeenya dachiif samiif bishaan keessa jiru biyya kee keessa jiru yoo to'atte qofa jechuudha. Kana to'achuu yoo hin danda'in hojii uumuu dandeessu. Kaleessa paarlaamaa irratti maal jedha? Lammaan waggaas deemu kana keessatti hojii miliyoona 4 uumnaa jedha. Hojii miliyoona 4 maali? Eessaa fidee uuma? Galii Oromiyaa keessa jiruun bajanni biliyoona 56 amma muran kuni mindaafuu hin ga'u. Hojii hangasii uumuu dhiisi. Hojii ammasii diinagdeen Oromiyaa uumuu danda'a. Waggaa takkatti uumuu haa dadhabu malee waggaa 5-6 keessatti uumuu hin danda'a. San gochuu ka danda'u garuu qabeenya Rabbi nuu kenne beekumsa namaa yoo to'annee akka mootummaa naannoo Oromiyaatti to'atame qabeenyi sun hojiirra oole qofaadha jechuudha. Qabeenya san hanga alagaan tuubboo bifa adda addaatiin hidhaabee keessaa xuuxetti biliyoona 4 miti 4,000 hojii uumuun hin danda'amu. Kan ammoo muuxannoo isaaniitirraa ni mul'ata jechuudha. Kanaaf diddaan gibiraa kan godhamaa jiru tokkoffaa daldalaa keenya waan hiyyoomsuuf daldaltoota keenya magaalaa keessaa waan baasuuf lammaffaa gibir daldalaa irratti dabalamuun hojjetaa haa taatu qonnaan bulaa haa taatu waan miidhuuf hunda caalaa garuu unfair kan ta'e kun kan mootummaan federaalaa maqaa mootummaa federaalaatiin alagaan Oromiyaa bifa adda addaatiin saamu kun waan dhaabbatuuf jechuudha. Kanarratti waan tokko dabala. Yeroo tokko na adda ajaa'ibsiisan jarri kun. Kuni isaanuufuu hireedha bar. Isaaniifuu diddaan lolli dallansuun uummataa kun gaasa silaa isaan ittiin qabatanii jarattii bira dhaqanii haqa keenya kan cabsaa jirtan. Mootummaa garagalchaa miti. Sirna federaalizimii heera mootummaa barraa'ee biyya san keessa jiru cabsitaniit gibira silaa nuti fuudhuu qabnu fudhachaa jirtan. Albuuda silaa nuti bulchuu qabnu alagaaf kennitaa jirtan jedhanii lolanii harkatti deeffachuu qaban. Isaan kana dhiisaniit gadi garagalanii daldalaa keenyatti jabaasaa jiran jechuudha. Muktaar agaazii nama keenya fixeen galatoomaa warra jechaa ture. Waanuma akkasii godhe jechuudha. Hoggaa uummanni didu gubbaa wayyaaneedhaan uummanni didaa jira jedhanii uummata bakka bu'anii wayyaanee chaalenji gochuurra wayyaanee bakka bu'anii dhufanii uummata keenyatti jaba baasan. Kuni waanuma isaan irraa eeggamu. Uummanni keenya immoo bakkuma isaa deebi'ee yoo ija nutti babaaftan nullee ija isinitti babaafnaa. Yoo isin waan nu barbaannu isin dubbattan isin harka isinii dhoofna. Yoo immoo waan nuun taane waan nu miidhaa fiddan isin dinnaa jeeni jira jechuudha. Keessattuu dhimma gibiraa irratti osoo baay'ee taphachuu baatanii. Maaliif qaama hawaasaa keessaa sababa adda addaatiin hamma tokko ka gadi je'ee fi bulaa jiru daldalaadha jechuudha. Gadi je'ee fi dhagaa irra kaa'ame. Dhagaa san fuudhanii amma gaara irratti jiisaa deemanii jechuudha. Maali maammoo gadaa na fakkaate maali nu hin dhooti jedhe yoo itti hammaate. Itti hammaannaan daldalaan kun illee ni dho'aa jechuudha. Waan kana humnaan itti fe'uu hin danda'anii. Daldalaan waan biraa godhuu hin qabu. Daldaltoonni sirriitti akkana dhaga'anii hin barbaada. Kun mootummaa wayyaanee waan taateef obbidii waan taateef miti. Mootummaa jechuun haguma ati jala achi siita sitti achi siiti. Gibira baranaa kana ka dabalame kana barana yoo ka fudhatan taate bara baraan itti dabalaa deemti jechuudha. Barana didanii bakkatti yoo ka deebisan taate amma booda yoo ka dabaltullee taate osoo hin daballe dura daldaltoota wajji mari'atti. Waan daldaltoonni danda'an waan daldaltoonni tole jedhan dhaggeeffattee itti deemtu jechuudha. Kanaaf daldaltoonni diduu danda'uu qaban. Daldaltoota qofaa miti uummanni hundinuu diduu danda'uu qaba. Yoo hin dinne mootummaa jechuun sodaatudha akka sareeti. Ati jalaa dheessinaan si jala fiigdi. Ati itti fuula gara gallaan sirraa achi deebiti jechuudha. Kanaaf hin qabdu immoo humna amma akka isin itti hollatte argi guyyaa torban tokko keessatti sochii Oromiyaa keessatti ka'een hollattee jirti jechuudha bakka hunda. Dabballoota isaanii bakka adda addaati hoggaa agarru warra wayyaaneettis warra ofiidees hoggaa agarre already hollattee jirti jechuudha. Uummanni kan cichee tokkummaadhaan yoo kadidu taate. Kan hoggaan jiru gabbaatti dhagaa wallolaa jechuu miti. Kan hoggaan jiru sanii miti. Dida kafaluu diduudhaan tokkummaadhaan ulaa ofii cuufatanii diduudhaan harka kennisiisu. Bara dheengaddaa guyyaa 5 uummanni keessa sochoonaan kasaraa keessa seete. Bara nama tokko ka wayyaaneen gibira uummata irra feetuu maal seete. Bara dheengaddaa uummanni keenya diddaa saniin kasaraa kana keessa galche. Kasaraa sanirraa bahuudhaaf rakkoo bajataa guddaa isii madate kana keessaa bahuudhaaf uummata keenya irra gibira feete jechuudha. Ammallee gibira kana yoo didan taate rakkoo biraa keessa seenti. Amma immoo sababa gibira kanaan uummata keenya irratti dhukaasee uummata keenya ajjeesee gibira kana fide yoo jette rakkoo guddaa keessa seenuu dandeessi jechuudha. Particularly dabballoota viidiyoo kana waarni gochuun barbaada. Afaanuma dheengadda hancufa kaleessa haaseensan deebisanii liqimsuu deeman. Dheengadda nama fakkaatanii sabboonaa fakkaatanii
Dhiigni ilmaan Oromoo jigaa misoomni dhufu hin jiru jechaa turan lammaan faana. Har'a ammoo dhiiga ilmaan Oromoo jigsuuf dhaadachaa jiran jigsanillee jiran jechuudha. Kaleessa ijoolleen xixiqqoo amboo tirasaa isaan galgala rabbitu baasee hospitaala jiran. Bakka adda addaatitti nama hidhutti jiran. Daldaltootaan koottaa komii keessan dhiyeeffadhaa jedhanii. Nama sirriitti jabeessee rakkoo jiru san itti hime fuudhanii hidhaa jiran. Kanarraa deebi'a. Muuxannoolee gaggaarii jiran. Fakkeenyaaf dhimma qubeessi irratti eega mormanii booda if duba deebi'anii hayyoota wajjin mari'atanii hamma tokko karaa furmaata irra taa'uu hin dandamee jira. Dhimma Finfinnee irratti illee akka dura yaadame paarlaamatti galchuu dhiisanii if duba deebi'anii mariin akka itti godhamu gochuun ummanni Oromoo ummata namaa dhiisu. Ummanni Oromoo yakka oppidoo namoota meeqa itti irratti hojjette sanuu hin irraanfanne. They never forgot. Hamma tokko garuu dhiisanii fi hoggaa isaan waan gaarii tolchan hoggaa isaan waan gaarii dubbatan harka dhayaafii jiran jechuudha. Har'a garuu afaanuma kaleessa dubbatanii afaanuma kaleessa ummata keenya keessa deemanii sabboonaa fakkaatanii ummata keenyaaf abdii kennanii. Sabboonaa fakkaatanii madaa ummata keenyaa ittiin qoorsuuf yaalaa turaniin faashaa kalee madaa Oromoo irra kaayan san irraa kaasanii har'a mukaan waraanna jedhanii dhaadachuun kun waan nama suukenneessaati. Kun waan nama gaddisiisaati. Hin mo'an immoo yoo akkasii akka deeman taate. Hin mo'amu keessattuu dhimma gibiraa irratti mootummaaleen biyyi tuni sababa gibiraatiin bilisa baatee biyya Ameerikaa tuni. Haayila Sillaaseen sababa sisoo fi irboo ummatatti guddiseen kufe. Keessattuu immoo ummanni Oromoo gibira hin jaalatu. Gibira guddaa hin jaalatu. Gibira hin kafala ummanni keenya. Ummanni keenya gibira hin kafala. Gibira humnaa olii garuu hin jaalatu. Fincilli sochiin ummata Baalee. Sochiin ummata Baalee sun kan qabsoo Oromoo hidha ibidda itti qabe sun kan ka'e ummanni gibira hin kafallu osoo hin ta'in gibira humnaa olii hin kafallu jedhee waan ka'eef mootummaa Haayila Sillaasee achirraa kirkirsee qarri irraan kaarse jechuudha. Ammas yoo taate dhimma gibiraa kana ciniinnatanii yoo akkatti deeman taate ummanni Oromoo immoo sandaran ciniinnatee waan deemuuf adda indo daddee dhumarratti ummatuma Oromootitu irra aana. Ummata Oromoo qofa osoo hin ta'in inni gibiraa immoo amma ummanni Oromoo dura waan jaaramee jiruuf dura dammaqee waan jiruuf haa dubbatu malee boru dhimma gibiraa beeta mangistii irraa kaasee hanga markaatootitti balaa guddaa isaaniitti qabachuu mootummaa Oromiyaa bulchuuti yoo ilaaltu taate adaduma Oromoon loleen adaduma Oromoon dallaneen angoon isillee ol dabalaa fi deeme. Kabajaan isin sirna san keessatti qabdullee ol dabalaa fi deeme. Dallansuu Oromoo falmaan Oromoo isaanuu wayyeessati. Kabajaa isaan alagaa biratti qaban. Akka kaleessa mallas yaa'utti sitti faqoo onatti waan alaachuu namni tuffatee opiniyootti irraa haasa'u hin jiru. No one. Namni tokko akka namatti itti haasa'uu dandeessee jirti jechuudha. Ummata fakkeessanillee ummata keenya keessa seenanii waan ummanni keenya dhaga'u haasa'anii nagaan galanii buluu danda'anii jiran osoo hagoosiin tokko dhufee kabalaan isaan hin dhayin. Ummanni keenya jabaachuun ummanni keenya haqa isaatiif falmachuun isaan ni jabeessa jechuudha. Yeroo ummanni keenya haqa isaatiif falmatu as deebi'anii afaan keessa Oromoo kabaluudhaaf deemurra waan ummanni keenya ja'u san hidhatanii onnee ummata keenyaa san onnatanii dallansuu ummata keenyaa sanitti fudhatanii diina bira dhaqanii alagaa bira dhaqanii angoo isaanii islaamalu dabalataa deemuu danda'uu qaban. Bobbooyaa jiran amma galii hin qabnu galiin keenya xiqqaadhaa jechaa jiran. Sababni isaa immoo kubbaaniyyaaleen gurguddaan gibira waan nuun kafallee fi jaan. Sababa gibira kanaan ummanni ka'ee jira. Ummanni boolmee jira jechuudha. Yeroon silaa hiree isaanii itti deeffatanii gibira gurguddaa harka ofiitti galfatanii hangoo hanga takka harkatti galfatan silaa amma jechuudha. Kana dhiiftee as gara galte ummataan lolti. Gowwummaadha kuni abshaalummaa siyaasaati miti kuni gowwummaadha. Siyaanii maal jedhan miti. Tarsiimoon bareedaan silaa kana yeroo ammaa kana isaan silaa ummatatti ija baasanii ummata bakka bu'anitti orma kaanitti ija baasuu qaban turan. Kuni dogongora guddaadha. Kanarraa barataa deemuu danda'uudha qabani. Waan tokko yeroo baay'ee wanni ani jee'u jira. Akee qabsoo Oromoo keessaa tokko OPDO bilisa baasuudha. Dr. Mararaa fi Baqqalaa Garbaatti aanee namni hidhaa jiru Lammaa Magarsaati dhiiroo.